lammiilee teenya mana hidhaa keessatti rakkataa jiran hatattamaan akka furmaata argatan qaama dhimmi sun ilaallatu hunda ni gaafata. Rakkoo fi darraa baay'een guyyaa guyyaan mana hidhaa keessatti irra gahu yeroo gabaabduu keessatti furmaata argatanii gara biyya isaaniitti akka deebi'aniif sagalee ni ta'an. Rakkoon teessan rakkootiin Gammachuun isaaniis gammachuu keenya. qaamaan ala jirra malee yaadaaf sammuun keenya simbira jira. Anis gama kootiin carraa argametti fayyadamee rakkoo fi miidhaa teessan qaama dhimmi ilaallatu biraan ga'uuf sagalee ni ta'a. Anis hidhamaadha. Anis hidhamaadha. Nutis hidhamaadha. Lammiin lammiif gaachana. Namni qaam sagaleen isaa dhaga'ame warreen irra xiyyeeffatee warra abbootiin amantaa aktiivistoonni hooggantoonni paartiilee namni sagalee qabdan dhageettii warri qabdan waan kana akka nuuf dirmattan nuti akkana keessa jirra hundi keenya akkana keessa irra jechuudha hanga qaamni saalaa namaa citee akka itti fincaan bahu dhaban irra keenya jirra jechuudha. Rakkoo keenya kana agartanii cal jettanii yommuu tatteessan hedduu namatti ulfaata gaafa guyyaa bal'inaa qofa ol fadhuun gaarii miti sheer godaadaa waan kana nama qaama dhimma ilaallatu biraan akka nu geessan wanni kun rakkoo hammaatte rakkoon hammaatteeti wanni amma isa keessaa yaa'u kun maamama jechuudha harka isaa keessaa malaatu yaa dhiigaa keessaa akka itti dhiqatu hin qabu inni garuu shintibeetii waan mana fincaanii dhaqee dhiqatu bishaan inni dhiqatetti ani inni dhiqadhaaf anis guyyaa takka booda akkanuma jechuudha. Guyyaa nama dhibba meeqaan as keessa jirra akkana ta'u jira dhibee kanaaf saaxilamnee jira namni furmaata nuuf kennu hin jiru warra arabaa gisee gaafanne mootummaa keessan hin jiran warra alaayis nama nuuf sagalee nuuf ta'aati furmaata nuuf hin agarre mootummaarraa furmaata hin arganne mootummaa biyya kanarraa furmaata hin arganne akkanaan dhukkubsachaa qoonqoodhaan rakkachaa jirra qabbanaan rakkachaa jirra feestaalii uffannee balaatarra ciisaa jirra kana osoo akkana rakkoo kana idiliin jirru dhukkubni gisee nuuf irratti hidhame hedduu baay'ee nu haachisaa jira hedduu yaaddooneesi dhiphanneesi hammaan tan akka if goonu dhabne wantuma bakka takka nu dhufuu dhabne malee akka if goonu dhabne hammaan tan wanta bakka takkatti if fixuu keenya jirra jechuudha. Kanaaf furmaata akka furmaata nu taatan akka sagalee teessan akka nuuf dhaqqabdu ammatti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti furmaanni nuuf hin dhumne taate hundi keenya akkanaan gara biyyaa galla jechuudha. Meeshaalee godhaa ijoolleen Oromoo atis boru kaas keessa jiru jarraan kun